Kota jirta? Phone rango. Akka ati feete si haa ta'u. Amma. Okay. Mee qoy. Wallahi fuuluma nama fuudheetiin barbaalirra dilla kummaanatti ergattan mee qoyayyee. Istiidiyoo qonna hojii gaafatta. Hoseen istiidiyoo. Salute daga. Lala. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ilmooteenye nagaa abdi. Jatu akkam jirta? Nagaa wallahi alhamdulillah akkamitti? Nagaa da mashallah. Zamano fiti jedheen gaati zamano irra daleena. Zamaanoon ni dhufa inshallah ni dhufa rabbi jedhe moo qaba. So ati amma maaliif seente zamaanoo yaamuuf seente moo waan nuti gaafachaa jirru kanaa sii gali? Bakka waanuma gaafachaa jirtan kanaan naa galee sirrii. Ayyee ati umriin deemee? Waggaa 22. Jaartii fuudhuun geenye akkas taanaan ati lamaa miti dhalaa fuudhuun geenye akkasuma ture. Ni seentan hundi keessanuu garuu amma nama jaartii lama fuudheen barbaadu jira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isaan dhufee? Isaan dhufee? Assalamualaikum. Ayyee. Waalaikumsalam badhaasu. Nagaa jaltu. Nagaa alhamdulillah. Fuutee? Fuudhee Meeqa qabdi? lama. Biyoo baname? Dukkaana keessa jira garuu. Baatirii irratti ibsa. Silkii takka nama gahiraa waan ibsa. Ayyee. Lama naan ja'a. Goosisuuf deemtaa? Lakki dhiirti jaartii lama fuutee ol seentee akkamitti akka ta duraanitti hojii turtee fi lama hogga fuudhan akkam fiilingii san akka ibsaniin barbaade. Alla kulla jirtaadhaaf boo qabbananii video. Laa ilaaha illallah Muhammadu Rasul. Boojoo fiqaa? Studio matte. Qaama dhiqachuu jirtaa? Baramman shaawaraa bee. Jaaritti takka biran jiramma. Takka bakka biraa jirti. Boy gadi. Moodii qabata. Narraa gadi isaan moodii. Aye. Asirratti dhiqataa. Aye maal ta'e? Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkamitti fayyaa? Nagaa. Ayyaadha. Alhamdulillah galata rabbii ammaan tan nama. Wal bishaan finna kee xiqqoo malee. Yaa. Akkamisin? Nagaa Saalaa fuutee? Fuudhe. Meeqa qabda? Takkumaan fuudhan. Nama jaartii lama qabu barbaannaa dhiifama qaba. Ayyee. Abuuti jimeerra rabbumaa jira. Namni isinitti haajamu hin jiru. Ati takka abdii akkasuma ammas zammaanoo leendiisaayyee zammaanoon waraana duuba jira. Maaliin balleeyya abuuti jabaa maali? Amma dhiira jaartii lama qabdu naa barbaadi na hojii eegas booda sin fuusisa rakkoota kan qabu. Haa yaa rabbi kana godhe. Usmaan meeqa qabdi? Usmaan salaamtaatti deebina. Usmaan meeqa qabdi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Silaaniif caaltu obbolee jedhanii akka wal fuunare. Laa ilaaha illallah. Studio obboleettii tiyyaa barreessin. Qaaboosiiti moo obboleettiidhaan? Oya ati Obboleetti wasiiti. anaa miti barra. Obboleetti wasiiti. Aayidaan keenya siin galle Naam gadeera. Amaaniif si dhala? maaltu sii galle? Analle caaltuun obboleettii tiyya. Okkee an obboleettii teeti an tapha keessa hin jiru bara. Way maqaa jira yaaboo inni maqaa baana. Maqaa irra koon qaboota ka Abdallaatti goona.
dhuguma obboleetti akkasiillee qaba maqaan illee ishima fakkaatti. Wal fakkeessa kun hoogantee wal bira hin jirre haaya. Monfune Usman Aman. Abiibti yaa takkan qaba amma lama fasiidha sanumaaf seecha obboleetti sin jaara. No. Sadi feeti sin fasati qofa. Yaa Rabbi narraa itti hiri mee ol yaa'o. Jeetaan waa furfuunettanii yaayatanii. Dabbaal meeqa qabda? Meeqa dabbaal? Yaa Rabbi kabajee. Waalaikum salam dama. Wallahi waalaikum salam. Barreeffamaan jaa olteena. Haa. Akka banagaa hayya. Fayyada. Meeqa qabda? Takkaa'u didamtee jirti isaa lamaa fi sadii barbaada. Naa lillahi. Bonaat deema bona. Bonaat deema. Bona. Ajaa'iba. A'uuzi billah. Allah nama jajee fi hin jajne. Haa. Meeqa qabda? Gahiri. Hin goflin ka. Laatu jilaalaa dhaabde. Meeqa qabda? Lamaan qaba. Saatitti dhiyaatte sila. Haa. Maal baruu barbaaddan? Jaaltuu maal baruu barbaadde? Wallahi serious dan barbaade wallahi akka dhugatti. Dhugaan baana lamaan qaba takka na bira jirti takka biyya alaa jirti Saawudii jirti. Waa. Okay, yeroo takkatti takka hojii jiraatteen beektaa? Lameen bakka takkatti hojii jiraadheen beeku. Akkas taanaan ati akkuma nama takka qabuuti. Takka jana takka takkuma qabdu. Lachuu garuu gizee garaagaraa hojii jiraadhee beeka. Gizee garaagaraa biyya garaagaraatti. Taan gizee galte taaniin dhoofaa. Taan gizee na bira tuun gizee Itoophiyaa dhufu. Ati hattuudharee jaarsaa miti. Akkam. Jaarsaa miti. Jaarsuma lakka. No. Ati maal baruu feeti siifin himaa waan ati baruu feeti. No akkatti miti re'aati amma laajii. Hogga sindatti viidiyoon kun ni qarasamti mana kiyyatti wanni kanaan waraabamee ishee gadhiifama. Yoo si agarte hoo. Maal rakkoo qabaree waan jiru. Yaani walli beekani. Akka gaariitti wal beeku. Okay, yeroo takkatti waliin hin jiraanne mi. Amma fakkeenyaaf yoo suudii ta'e Suudi Arabiyaa keessatti jaartii lama taatee. Jiraatteen beektu mi fireesiidha bakka duraa. Lamaan bakka takka jiraadhee meeqa ho'aatti. Amma ana kamiin barbaadu? Nama biyya takka keessatti mana takka beekaa wanni akkasii sun jirre. Sun zabana sahaabotaa yoo ta'e malee amma ni jira. Dhalaan teenyas obsa sahaabotaa san hin qabu jirtu wanti akkas jedhamu. Yeroo kanatti yookiin yeroo abbootii keenyaa taate yookiin yeroo sahaabotaa sayyoo taate malee. Abbootiin keenyaa akka kan galchan hin jiru wanni akkas jedhamu. Abbaan kiyya lama qaba. Abbaan kiyya lama qaba. Maqaa irraan kaa'in na bira. Garuu wajjuma jiraata. Mana takka keessa moo? Mana garaagaraa qaba. Tanuma siin jedhanis laala. Bakka garaagaraa. Bakka garaagaraa yoo ta'e mana garaagaraa keessa nama namni barbaadu nama biyya takka bakka fedhaa jiraatu. Garuu immoo biyya takka keessa masalan guyyaa sadii as bultee akka shari'aa sanitti guyyaa sadii achi buluu malee tabilbilaa miti. Akkas taanaan yoo filiimaatti taate malee waan jiru natti fakkaata. Amma dhiirti teenya gisee hedduu jaartii lama feena sadii feena afur feenaa jettan. So amma namni wanti nani irratti wanti gochuu barbaade maali beektaa nama jaartii lama qabu san ni jiran namni hedduun jaartii lama ni qaban. Garuu biyya sun janaadha. Nam tokko ni haa godhattee takka jaartii bira teessee yoo ta'e sun jaartii osoo hin taane janaa jaama. Ati akka keenya nu baasisiin jaani irra guyyaa sadiitti hoggaatti. Namni irra isaaniiti. Ajaa'ibuma qabte jaaltu. Kela isitu arreessisee teessanii lakkiita teessee guyyuma sadeen sanuu isin eeggatu. Na kanaaf ati miti jechuudha namni nuti barbaannu hedduu galatoomii gaabii deebiin hojii godhuu feetiif. Deebii godhee ajaa'iba. Maashaallah. Meeqa qabda billee? Waalaikum salam. Salam tollee nurraa machiifte gaafiin ta'e jaaltu. Ayyee okay gaafadhu. Billu.
baarsa daggafaa isaa qaba yaa bu'uun. Viibuun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studio ya Nagia. Fayya Bilaal. Caaltu. Oo. Nagia caaltu to. Annagar Nagee qaba. Ayya. sagaleen ta'e ijoollee xixiqqoodha nama jaartii takka qabuun fakkaatu. Baarsa deeggaraami. Mucaa xiqqaa irra kaadhama. Amma faan fuudhu deema malee amma fuune kana. Hogga fuute inshaallah rabbi burii nu dheeresse kottu. Nu dheereeti. Yaalla. Gaafadhu ayyaa isaaniin dhaqqabummaa. Ani ayitaami gaafadhu. Gaafadhu maali nama dhaabbatuun isa saattaadha gaafadhu. Omar. Duubatti hidhanii dhaabaniisa. Omar. Caaltuun naa gaafatu, caaltuun naa gaafatu, caaltuun naa Gaafadhu kunoo yaa'isaa. Umar. Meeqa qabdu? caalii. Takkumaan qabaa. Maqaan si eenyu? Maqaan si meeshiniin si godhaa. No. Eessa kanas dumaashii deessi dumaashii maqaa hubannaa himta. Hayyee nama Yaa. Jallee nuudhaaf maaliif beeyna keessummummaa ni aana. keessummaa karam yaadan dura fixi waan itti jirtu teetitti sii dabarra. Omar Studio. takkuma qabdaati. Rabbi. Yaa. Takkichuma soyyoo likitaan qaba. Kaptareen jiru lama. Takkaan qaba jee jaaltu. Bara xiqqootu bubbulee qaba. Ammata sadii akkana. Maashaallah. Assalamualaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Ani studio follow kiana deebi si dhufe yaar. Isatti ajamee ture. Uleen fudhu kootu uleen. Fudhattee Jaartii meeqa qabda? Jamaal dura. no ani hin qabu fuudhuu deemaara. Lamaanuu bakka takka guyyaa tokko fuudhuudhaaf deemaara. Nagaa. Galata isaati. Maalitti jirtan? Tattaa'u jirra laalu jirra. Uummataaf. Ajandaa keessan kanan naatee bara. Meeqa Maaltu qabdu? madaala? Meeqa qabda isaati jaartii? Haa? Bija taati yoo waan inni jimaatu. Wallaahi dhugumatti caaltu istiidoo hin qabu jaartii. Istiidoon jaartii maal godhamchaan gana daa'ima bayaan welcome.
Ijaan video. Barkumeedha erga TikTok fayyadamuu eegalte yaa. TikTok leengattiru. Barkumeerree tamidha. Tomo beenu san immoo tabiraatu jira. Bayan dubbisi bayan. Mamatu hirate. Fuudhee miiku fakkaata. Rabbiin isa yaadallee haa qabuun sa'u. Bayaan Akkami caaltu yaa jaartiin ni jirti achi. Umar. ta gurgura